Syukran alhamdulillah ya rabbal alamin. Nubalat markaza dan di rasulah. Syukran alhamdulillah ya rabbal alamin. Nubalat markaza dan di rasulah. Adam bahasa sisi mahakaf batilah. Nudirat markaz dari rasulah. Bismillah jadatin egal adura Ufgal gar sifat demoti arsyirra Arras lu fekunu argad de charra Egal jarka bekara buera Abdin kabarab birra akka gahu ergan kiya simbira Ergan kiya harras kani lalatu Kan Qur'an rabbe yero salatu Dandi milkaina guddar jirtu Dandi milkaina guddar jirtu Ya kam markaza rambaracha jirtu Jabat lafina kan dirafdala markaz medali rasulah Ya hawa saslama marti kesanu Kan koda islamu makabdan cuftinu Kalama khalika moti ulanu Kota dafne barrenu sabar sifnu Quran baracun umre lalatu Ayo fabba marto kota hundumtu Milkofta milki gudda kaniti jirtu Quran kayero kenni tamartu Markaz nilandi rasula kan abdi baru Lenji sajol islama kan sammu karu Kan Ustaz Beri Abdul Saburu Iting kan durfamu kota habarre Ya Ustaz Beri ko amin jai Ifata jadi jiru keke sagatahi Markaza bersisuh baftef saganta Halkani figu ya bersisuh jirtai Jabada simartu ya ustazota Berhatatu mindan kesan jannatai Ya kam bahabne ta bersisa jirtu Quran kayero kenni tamartu Syukran alhamdulillah ya rabbal alamin Nubalat markaza dan di rasulah Syukran alhamdulillah ya rabbal alamin Nubalat markaza dan di rasulah Adam bahasa sisi mahakaf batilah Nudirat markaz dari rasulah Ya Ustaz markaz dan di rasulah Zifatul khatimah kan ke galgala Afkab dayaro ke isam bersisu Aja ke khalik ni guddan habasu Amal korelin markaz kana Wangudat jirtan jabat da jannai Kunun suful katan markaz kana Butan dan diguddina kan milka inai Lafin tinggar sisina jiddu kesani Akasinin senne dufe syaitani Walkabadda jalalan hundi kesani Walgorsa waljabesa jiddu kesani Karam milkaina kun heddu ulfata Obsam biratari borsi furmatai Carrana kana takka dufen dabarre Jabaddu khalika kesif tulchehire Sifken milki gudda bamurte gutu Quran kayero kenni tamartu Syukran alhamdulillah ya rabbal alamin Nubadat markaza dan di rasulah
Addaan baasee fi mahaqaaf baaxilaa nuuf jiraadhu markazni daandii rasuulaa. Ahyaa lammiitii yaa ilmaan biyyaa jijjiirama jiruuf kan baate biyyaa. Biyyaa ambaasente barbaacha rizqii rahmaan kaznaa kee keessa baniitti naaqee. Sanuu osoo harkaa qabdu gurguddaa cinqii baraachuu eegaalte banaatte silkii. Sinitti dhangalaasu kan saati milkii dubartiin deebina jabaadhaa lakkii. YouTube, Facebook, TikTok dhiiftee daandii milkaa'inaa dhuftee qabattee. Yaa kan onlaayinaan barachaa jirtu Quraanaaf kan yeroo kennitan martue. Alhamdulillahi mootii caalamaa situu nu badhaase markaza islaamaa. Mancaaftuu jireenya kan jaahilummaa addaan baasee siif hima dharaaf dhugummaa. Osoo kana qabnu samaaliif jamnaa dhiifnee ifa maaliif dukkaanaan duunaa. Fuuldurri keenya qabrii meessa dhannaa qabriin kee gorsiiniftu akkanaan duunaan. Duutee hin naqin khaliqa kan keetti kullaa nuuf jiraadhu markazni daandii rasuulaa. Shukran alhamdulillah ya rabbal alamin nubadafta markaza daandii rasuulaa. Addaan baasee fi mahaqaaf baaxilaa nuuf jiraadhu markazni daandii rasuulaa. Shukran alhamdulillah ya rabbal alamin nubadafta markaza daandii rasuulaa. Addaan baasee fi mahaqaaf baaxilaa nuuf jiraadhu markazni daandii rasuulaa. Yaa barattoota markaza daandii rasuulaa buutan xariiqa milkii dhugaaf jaalalaa. Haalli kan keessan hedduu na gammachiise mirqaana keessantu konoo lafaa nu kaase. Markazni daandii rasuulaa kanaaf deebiru leenjii isaa ijoollee islaamaa kan sammuu qaru. Kottaa biraan dabarru mee'itta gurru Quraanaaf hadiisa asii habarru. Markazni daandii rasuulaa kanaaf deebiru leenjii isaa ijoollee islaamaa kan sammuu qaru. Kottaa biraan dabarru mee'itta gurru Quraanaaf hadiisa asii habarru. Markazni daandii rasuulaa nutis qoranne fuuldura deemuu malee of duuban jenne. Sababaan samiirran tahuu hubanne hojjettan hojii boonsaan irraanfatamne. Shirkan keessan jamaa yoomuu olumaa hataatu faayoon aduwwii keetii gadumaa. Hojjettan dhaloota borii fakkeenya qabaattan daandii caalaa boriif milkeenya. Carraan akkanaa takka dhufeen dabarre jabaadhu khaliqa keessiif tolchee hiree. Yaa kan kalaama rahmaan baraa jirtanuu kan fagoof dhiyeenyaan itti jirtanuu. Sinhaabuu sufaana daandii milkeenya isin haqa bukara nabiyyi keenya. Jabaadhu barnoota kerraa hin laafin jechi nam tokko tokko boodaaf sinaansin. Shayxaanni nama fakkaate asii sin kaasin. Shayxaanni nama fakkaate asii sin kaasin karaa daandii milkeerraa si hin buqqisin. Jedheen dhaamsa kiyya asii xumuraa hanga wal barruutti nagaan na turaa.
Kunoo ani gan ergaa koo eeggaladhe gargaarsa Haaliqaatiin asiin gahadhe. Yeroon koo keenyaan dhaabbachuu fedhe inshaa Allah wal garra fuuldurri keenyas bal'aa yoonni nu fedhe. Shukran alhamdulillah ya rabbal aalamiin nu badhaafte markaza daandii rasuulaa. Shukran alhamdulillah ya rabbal aalamiin nu badhaafte markaza daandii rasuulaa. Adam baasee fi mahakaaf baaxilaa nuteeraa markazni daandii rasuulaa. Adam baasee fi mahakaaf baaxilaa nuteeraa markazni daandii rasuulaa.